Akkam jirtu abdiidha miltoota keerraa chaanaalii keenya subscribe gochuun dagatiidha. For each loop wajjin ilaallaa jechuudha. For each loop ni for loop duukaa waluma fakkaata garuu hubachuudhaaf for loop caalmaa isa salphaateedha jechuudha. As keessatti hubachuu isaatu salphata malee akkaataan hojii isaati baay'ee wal fakkaata jechuudha yookaan hojiin isaan qabatanii tokkodha jechuudha. Ammas keessatti fakkeenyaaf waan tokkoon variable tokkoon create godha. Variable sun taane array tokkoon create godha jechuudha. Array kana keessa fakkeenyaaf qubee kan jedhudha. B C D ta'u warreen kana furanidha jechuudha. Amma gaa elementoota array kana keessa jiranii for loop fayyadamuudhaan akkaataa accessii goonu ilaallee turre jechuudha. Kanaaf bakka kana qubee jenna jechuudha fakkeenyaaf. Kana booddee asii immoo maal jenna document qubee jenne maal goona I goona jechuudha. Kana booddee elementichi keessa jiru maal nuuf godha display nuuf godha jechuudha. Break isaabiin keenya fakka kanate jechuudha. Gabaabaatti waan irratti haala kanaan ilaalle jechuudha for loop irratti. Amma immoo isuma kana bifa maaliitiin ilaalla? Bifa for each loop dhaan jechuudha. For each loop keessatti immoo maal akka goonu jechuudha. Fakkeenyaaf as keessatti maal jenna qubee jennee tuqaa keenya maal jenna for each innis keessatti amma gaa inni kun wanta as keessatti gochuu barbaanne tokko elementii array sanaatiifitu functionii ta'e tokko execute akka inni ta'u yookaan immoo kan hojii sana performii godhu gochuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf bakka kanatti maal jenna function jenna jechuudha. Functionii goona jechuudha. Functionii goone akka sarga jennee booddee maal goona jechuudha. Bakka kanatti kaalli bira siibannee asitti dhufnee functionicha tokko elementii as keessa jiran kanaafi wanta inni gochuudha qabu akkaataa inni itti godhu haala kanaan gochuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf document dot write jennee as keessatti fakkeenya tokko achi keessa jiruu fi qubee akka inni baasu goona jechuudha. Yookaan elementii sana osoo hin taane jecha qubee akka inni baasu yoo barbaanne maal goona jechuudha. Haala kanaan goona jechuudha. Kanaaf yoo amma qubee jechi jettu kun toora afur irratti si afur baate jechuudha gaabaatti haalaan margitan kanaan jechuudha. Kanaaf iyyuu functioniin kun tokko elementii array keessa jiruuf maal godheera jechuudha. Hojii hojjechuu qabu yookaan immoo performii godheera jechuudha wanta gahee isarraa eegamu jechuudha. Kanaaf iyyuu haala kanaan gochuun ni danda'ama jechuudha. Fakkeenyaaf ifama functionii kana keessatti immoo elementoota array kana keessa jiran immoo dabarsinee akka isaanii achirratti display ta'an gochuu barbaanne yoo ta'e fakkeenyaaf haala kamiin goona jedhu ilaaluudhaaf immoo maal goona jechuudha. Bakka kanatti dhufne elementii yookaan immoo waan barbaanne gochuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf qubee koo jechuun ni danda'a jechuudha. Bakka kanatti qubee koo ergan jedhee booddee amma gaa bakka kanatti kan paasii ta'e maalidha elementoota array sana keessa jirantu paasii ta'e jechuudha. Kanaaf iyyuu functionii kana keessatti elementoota kanaanii waan hin barbaade gochuu nan danda'a yookaan immoo itti fayyadamuu nan danda'a jechuudha. Kanaaf iyyuu fakkeenyaaf asirratti akka inni maal godhuu barbaadeni qubee jedhee irraa siqee kana booddee maal akka inni ta'udha waan isaan akka inni fiduun barbaade jechuudha. Qubee A, qubee B, qubee C akka inni jedhutti jechuudha. Kanaaf iyyuu bakka kanatti qubee koon jedha jechuudha. Qubee koo jettu kun maalidha elementii isaa paasii ta'edha yookaan immoo array keessaa isa maalitti darbedha functionii kana keessatti hojii isaa hojjechuudhaaf isa dhufeedha jechuudha. Kanaaf iyyuu amma qubee A, qubee B, qubee C jedhee akka inni display ta'uufidha jechuudha. Amma fakkeenyaaf refresh yeroo godhutti akkuma argitanii haala kanaan ta'e jechuudha. Elementichi keessa jiru accessii gochuu ni dandeenya. Deebi'ees immoo elementoota achi keessa jiranii fi functionii tokko hojii inni hojjechuudha qabu tokko elementii sanaaf akka inni hojjetus maal gochuu ni dandeenya gochuu ni dandeenya jechuudha gabaabaatti. Akka fakkeenya tokko ni fudhadha. Fakkeenyaan fudhadhu kana kitaaba tokkotu jira jechuudha. Kitaabota kuni array kitaabota jiranidha. Fakkeenyaaf mata dureen inni dura kitaabnichi mata dureen isaa inni dura miiltoodha kan barreesse Eebbisaa Baay'isaadha. Fuula 185 qaba jechuudha. Inni itti aanu Ishraakidha. Ishraakiin kan barreesse immoo Tamasgeen Xinaafuudha. Fuula 271 qaba jechuudha. Kanaaf iyyuu gaamma kanatti fayyadamnee elementootas keessa jiranii accessii gochuu barbaanne yookaan immoo for each loop'itti fayyadamnee elementoota kana accessii gochuu barbaanne jechuudha. Kanaaf iyyuu bakka kanatti maal jenna kitaaba jenna jechuudha. Kitaabni kun immoo maalidha maqaa maal keenyaadha maqaa array keenya sanaati jechuudha. Kanaaf iyyuu array keenya kana kitaaba erga jennee booddee maal goona wanti nuun fayyadamuuf jennu immoo maalidha for each fayyadamuu barbaanne kitaaba kana keessatti jechuudha. Kanaaf iyyuu kitaaba kana keessatti function jenna jechuudha.
wantoota achi keessa jiranii fayyadamuudhaafi. Functionii kana keessatti immoo wanti darbu maalidha? Elementii achi keessa jirudha jechuudha. Fakkeenyaaf element jira jechuudha. Elementii achi keessatti darbudha jechuudha. Elementiin achi keessa array sana keessa jiru as keessatti akka inni darbuun barbaade jechuudha kan gabaabaatti. Kana erga goone booddee maal goona bakka kanatti dhufne achi keessa document fakkeenyaaf document dot write maal akka inni display godhuun barbaade kitaabichaa fi nama barreessisan jechuudha. Mata duree kitaabichaa fi barreessaa isaa jechuudha gabaabaatti wanti inni gochuu barbaade jechuudha. Kanaaf iyyuu bakka kanatti maal jira kitaaban jira jechuudha. Kana booddee mata duree isheetu mata duree jira jechuudha. Mata duree ergan jedhee booddee bakka kanatti gaama maaliin godha jechuudha. Mata duree kitaaba sanaa erga baasee booddee maal ta'utu irra jiraata? Breekii ta'utu irra jiraata jechuudha. Kanaaf iyyuu asitti maaliin godha? Breekiin godha jechuudha. Breekii gochuudhaaf immoo haala kanaanii nan godha jechuudha. Ergan breekii godhee booddee maal ta'a? Itti aansee immoo wanti bu'u maalidha? Mata dureen isaa erga ba'e barreessaan isaa akka bu'u. Itti aansee kan bu'u maal isaadha? Barreessaa isaadha jechuudha. Kanaafuu bakka kanatti maal jira? Barreessaan jira jechuudha. Barreessaan isaa erga ba'e xumura irratti wanti bu'u maalidha? Fuula kitaaba sanaati jechuudha. Kanaaf iyyuu bakka kanatti maal jira? Fuulan jira jechuudha. Kana booddee maal ta'a jechuudha? Mata duree kitaabichaa naaf baasa. Itti aansee barreessaa isaa xumura irratti fuula isaatu naaf dhufa jechuudha. Kana haa ta'u iyyuu malee immoo maalin godha bakka kanatti ammas breekii tokko dabala jechuudha. Sababiin isaa kitaaba ifama kitaaba lama jira sabiitee fi lamaan isaa akka inni walirraa fagaatutti jechuudha. Refresh yeroo goonutti undefined jedhee jechuudha. Undefined maaliif nuun jedhe jechuudha. Kan inni undefined nuun jechaa jiruuf maalifidha? Bakka kanatti kitaaban jedhee anatu jechuudha. Kitaaba jechuun qabu elementii sanaan aksesii gochuu barbaade sabiitee fi bakka kanatti maal jechuun irra jiraata? Elementiicha maqaa dha'uun irra jiraata jechuudha. Kanaaf iyyuu bakka kanatti maal jira? Elementiin jira malee maqaa array sana akka yeroo kaanitti miti jechuudha kanneen aksesii godhu. Isanii bakka kanatti barreessedha. Bakka kanatti waan barbaanne gochuu ni dandeenya jechuudha. Yoo as keessatti kitaaba koo jenne bakka kanatti dhufne maal jenna? Kitaaba koo jenna jechuudha. Kanaaf iyyuu amma maal ta'a jechuudha? Amma hojii isaa hin hojjeta jechuudha. Kitaaba jalqabarra jiru miiltoodha mata dureen isaa itti aansee kan barreesse eebbisaa baay'isaadha. Haala kanaanidha jechuudha kan inni nuuf waan ta'u. Kanaaf iyyuu foorichi luupiin garaagarummaa inni hojii irratti foor luupii faana qabu foorichi luupii fi foor luupiin garaagarummaan isaan hojii irratti qabanii caalmaa garaagarummaan isaanii akkaataa isaaniitti nuun waan ta'anidha jechuudha. Kana jechuun kitaaba array kitaaba keessaa for each tokko isaaniitiifitu functioning kun maal ta'a jechuudha? Performii ta'a yookaan immoo hojii hojjechuudha malu hojjetaa jechuudha. Gabaabatti kana fakkaata ture kutaa itti aanu wal argina. Yaadaaf qe'ee qabdan koomentii gubbaa nuuf ka'aa. Galatooma.